Di dheeraan na hafee daandii dheeraan na hafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee moortuuf lattuun lakkaa'u. Laata daandii dheeraan na hafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee bookeef tafkiin lakkaa'u bookeef tafkiin lakkaa'u bookeef tafkiin lakkaa'u. Galatooma kana caala isaatii fudhata. Obbo Lammaa fi Obbo Abii waan geeraru nu dhabsiisaa jiru natti fakkaata akkaataa. Gadi galuun bineensaa gadi galuun bineensaa mataa ishee caakkaan nabu gadi galuu abbaa warraa barcumni furriin nabu gadi galuun nadheenii funyaan cilaattiin nabu qallayyoo Hacaaluu Hundeessaa garaan ishee murtiin nabu. Ulfaadha utuma geerarsa kanaan otoo xumuradhee bu'ee natti tola ture. Haa ta'uutii nama ani lubbuudhaan waan jiruufi kennaan kunii fi galanni guddaan warra guyyaa saafa barbada nyaatanii lubbuu isaanii dhaban ilmaan Oromoo warra dhagaa darbatanii fageessuu hin dandeenye isaan lubbuu isaanii dhaban beekamtiin sun isaaniif inni kun isaaniif naafaa ta'u. Ilmaan Oromoo achi buutee isaanii dhabame akkuma kanaan dura jedhameeyyuu namni hedduun irraa haasa'eera. Har'a akkasitti siqiqii malee wal agarree waan barbaannu akka haasuuf akka barbaannutti akka haasuuf warra nu taasisanii ofii isaanii garuu carraa kanan arganneef galanni koo haa ga'u. Galatoomaa ulfaadha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa mee kabajaan gara teessoo isaatti nuuf deebisanii. 아이야 스토리